Ashamaa harka-fuunii kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastuutuuf taatan hundi keessanuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya ambaa keessa jirtanis nageenyi haraarri waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha akkam jirtu nagaa jirtu ani nagaa kootan jira galata waaqayyo isiniin jira akkasumas video kana like share comment gochuu hin irraanfatinaa akkuma dura video duraati irratti isiniif hojjedhe video duraati irratti akka godna nyaantiya wantoota bakkasii sana kana irratti hojjette jechuudha amma immoo video sana irratti jechuudha irraa tureen jira maaliif bakka wanni hundumtuu baay'ee keessi sababa natti dhaga'ame jedhee tanan dhiisee ture jechuudha amma garuu waan ajaa'ibaa wayiti ta'ee jechuudha gisee tokko obsaan aannan goromsaa dhugaa jedha Oromoon keenya yoo mammaaku obsaan aannan goromsaa dhugaa yoo jedhan yoo obsa qabaatan wanni hundumtuu yoo namaaf darba jechuudha yoo obsa qabaatan waan hundaayyuu ni argatu jechuudha sababa saniifiyyuu video sanirratti akka isheen achitti bakka daanti keejirutti illee galtetti illee isinitti himeen ture garuu guyyaa tokko yeroo namarratti beektu daba yeroo yaanne har'aas namatti fakkaata anama fakkeenyaaf nama tokko irratti daba yeroo yaade har'aaf natti fakkaachuu danda'a har'aaf homaa natti fakkaatu garuu boruuf nama miidha jechuudha nama irratti daba hojjechuun baay'ee ulfaataadha sanuyyuu bara kana bari kun bara dhugaan bakka hoosuma dhugaa sirra ga'u sila ta'eef daba yoo hojjette gisee baay'ee dabaan yoo deemne jechuudha hoosuma bakka saaxilamna jechuudha garuu immoo zamana duraanii waggaa tokkorraa lamarraa sadii irraa afur irraa idimee kee likkittuyyuu haqqiin keessa siif hin deebi'u yookiin namni si miidhe sun guyyaa tokko salphate fillafiitii keessatti hin ba'u jechuudha garuu immoo kan ammaa immoo jechuudha dhugaan amma hin oola malee hin bula malee haguma barbaadellee ta'u hin turu jechuudha dhugaa maaliif kana jettanaan jechuun keessan hin hafoo ani goddanyaa kiyya tanaa jennaani dhugaa baay'een ishii jaalladha baay'een ishii kabaja bakka humnaa olillee baay'een ishii kabaja deeguma biyya ambaasitti illee ishii baradheetti illee baay'ee tokkoon ishii kabaja baay'een ishii kabaja hundi keessanuu hiriyaa hin dhabdan jechuudha hiriyaa gizee biyya jirtaniitirra hiriyaa gaafa biyya ambaa keessa siddatii keessa taatanii baratan baay'istanii jaalattu baay'istanii kabaju baay'istanii amantu jechuudha maaliif jennaan hiriyaan tuni biyya ambaa keessatti wajjin baratte kaa sa'aatii ati cannaqamtetti sa'aatii ati rakkatetti sa'aatii ati boochetti sa'aatii ati bakka wantoonni gara nama si barbaachisu si bira sila dhaabbatteef bakka baay'istee garaa si nyaatti jechuudha anis akkasam ta'e jechuudha fakkeenyaaf waleetuu fi hiriyaa koo keessa dabarte hiriyaa nama biyya kootii fira kootii nama waliin guddan garuu ishii gatee hiriyaa kaleessa biyya ambaa keessatti waliin baranni kan caalchifachaa ture jechuudha garuu miidhaan ishiin irratti geessee deemte ani uumamati galata waaqayyo waan hundumaaf iyyuu jechuudha shambultii malee saniin hedduu jedhani haguma barbaadellee ta'u dhugaan kiyya naaf ba'ee jira haguma barbaadellee ta'u kan na harkaa fudhatames naaf deebi'ee jira galata isaanii siniin jechuu jaaladha maalidha inni maalluun jechuu edda jechuun keessan hin hafu kan yeroo sanii akka daa'ima kiyya fuutee abbaadhaaf kenniteetti jechuudha kazaan akka xarraa ta'ee guyyaa sanbataa ol agarree turre minaamina siniin jenne reeshiidhaan edaa gizee sanii ishii maal jette ana maalaan jette daa'ima fidee dhufanaan jette isaaniin immoo ba'ee tanana waa wayii bitee dhufa jettee attaallaltee baate yeroo baatu kana akka carraa ta'ee dammoo namichi mana hin jiru namichi iddoo hojii deemee jira ishii maal jettiin isaaniin ana wajjiniin goongumayyuu hin haasoftu ana wajjiniin goongumayyuu hin haasoftu kazana ka carraa ta'e edaa inni makiidhaan karaatti maani garuu hin agarre edaa inni nu argee jira kazan galee mana isaa ga'ee yeroo ishiin haadha mana isaa yeroo gaafatu ay way fide jettee baatee jedheen bakki ishii fiduu baate mana bira bakki ishiin itti deemte immoo naannoo bira bakka kanatti immoo dhugaan somni ishii sobaa jirtu somni ishiin waan ishiin irratti dalagaa jirtu kuni baamuluun
dhugaan ishii irratti ba'ee jechuudha. Kazaan akka carraa ta'e bilbilli ishiin eegana biraa deemtee anis gara mana kiyyaa galee oolee bulee jedhee bilbilli naaf dawwalame. Maaliif ani bilbila isaanii hunda isaaniitu bilookii isaan godheen jira. Ishii takkitti hafe malee isallee haadha manaa isaallee bilookii godheen jira jechuudha. Kazaan bilbila haarawaa naaf dawwalame. Yeroo naaf dawwalamu koottotoo daa'ima kee fudhadhu naan jira. Hin amanne jechuudha. Nama biraatiin naan jedhe jechuudha. Maaliif miicayyoon dura daa'ima guddisaa turte suni deemtee jirti achi. Sababa saniifiyyuu dammoo isaan lachuyyuu hojii qabla. Haati manaatis hojii qabdi, abbaan manaallee hojii qabu. Koottoo fudhadhu naan jiran jechuudha. Jennaan maalan irraa godha duraa fudhatanii jiru sila ta'eefu yaa guddifatanii. Ani maalan irraa godhaan jire. Jennaanini suma bira yaa taa'u jedhanii jiru. Maaliif ishiinis hojiidha. Ishiin dammoo akka biiroo keessa hojjetti jechuudha. Silasa dirqama ishiin hojii ishiitti deebi'uudhaaf dirqamsiifamtee jirti sila ta'eefiyyuu sa'aatii barbaadanitti jimaata fudhatanii qidaamee jimaata isaan bira bulchanii qidaamee isaan bira oolchanii sanbata galgala bakkaatti jirtutti siif deebisu koottoo fudhadhu naan jirani hin amanne jechuudha. Jennaan irratti hin cufee sobdu jedheeni. Ammallee deebisanii naaf dawwalan. Irratti hin cufe. Jiwaan viidiyoon irratti dawwalan. Viidiyoon irratti yeroo dawwalan jalaa kaaseen kaameraa ofii kootii cufee jechuudha. Kazaan kaameraa ofii kootii cufee natti haasa'an jechuudha. Kazaan viidiyoo daa'ima irratti gara qabanii natti haasa'anii kagaraan haati daa'ima dammoo namni tokko yeroo daa'ima godhatu garaan isaa bishaanii miti waan narratti raawwatan bamulu saniyyuu hunda isaatiyyuu irraanfadhee dhiisee kunooyi amma daa'ima kiyyallee fudhadhee jira. Jireenya kiyyallee itti fufee jira. Gooddanyaan tiyya garuu akkas nagoota sun akka Itoophiyaatti anaan maal jette doolaara 900 naaf kennitoo Itoophiyaatti hangala naan jette saniin booda daa'ima keessii fakkenna naan jette. Ani garuu musaa isaaniitti ani hin qabu. Ani qabaadhee siif kennuu hin danda'u. Silazaa yoo hafe yaa hafu jedheeni yeroo sanitti ishee dide jechuudha. Garuu ugaan kiyya hin oolle hin bulle waaqayyo bakka nagaa ani ammallee hammeenya ishee dhafee yaadu jechuudha. Waaqayyo nagaan baga biyya isheetti ishee galchee hoosuma xiqqeetti ishee dhafmuranii gara biyya ishee galchanii kara biyya ishee maaliif namni akkana biyya keenya nu balleecha ni beektu ka warri arabaa gaafa achi sin jaalatanii achi si jaalatan taanaan sin jibban taanaan immoo hin beekan lubbuu namaatiyyuu dabarsuu akka duubatti hin jenne kanama beektasan jechuudha. Sababa sanitti ishii gara biyya ishii galchanii ani amma daa'ima kiyya fudhadhee jira. Kunoo jireenya kiyya jiraachan jira. Galata waaqayyo waan hundumaafiyyuu isiniin jechuu jaaladha. Maaliif zimmi jechuun natti ulfaate jechuudha. Ijoollee waa'een gara keessatti kan cannaqamtanii boochaan akkas jettaanillee ni jirtu. Naaf jettanii gadditanis naaf jettanii kara keessatti illee uftanii nagaafatanii jirtu jechuudha. Kanuma kananii viidiyoo isiniif hojjechuudhaaf isiniin jechuu jaaladha. Akkasuma immoo viidiyoo kana laayikii, sheerii, koomentii gochuu hin dagatinaa. Dhugaan namaa hin oola malee hin bula malee odoonni barbaadeyyuu ta'e nama jalaa hin turu. Sababa saniifiyyuu warri dhugaa qabdan aga dhugaan keessa isinii bootu waan badaa hin yaadinaa. Waaqayyotti kennadha. Waaqayyo gatee nama hin gatu isiniin jechuu barbaada. Akkasumas immoo kana keessatti ani wanni isiniin jechuu barbaadu namoonni baay'een nama miidhuuf deemu jechuudha. Odoo si miidhuu deemanu ofii isaaniitiin miidhamu jechuudha. Amma bakka kanatti akka ilaal paaspoortii ishee yeroo duraatiif ishee mana madaamitti gattee baate sila ta'eefiyyuu niitiin dammoo biiroo keessa hojjette hoosuma paaspoortii ishee san bakka madaamiin jirtu sanii soqxee baasisiiste akka ishiin gaafa Itoophiyaa galte paaspoortii biraa baafattee biyya Arabaatti deebi'uu hin dandeenye paaspoortii ishee irratti maatama jalaa rukuchiiste jechuudha. Suuraa ishee akka jiru gallakkiste jechuudha. Lamsaale osoo Itoophiyaa yoo deemtee biyya biraa nan deebi'e jettee deebi'uu hin dandeessu jechuudha. Ana miidhutti ofii isheetii of miite jechuudha. Kuni garuu anaafis gaarii miti isheedhaafis gaarii miti baay'ee natti dhaga'ame jechuudha. Baay'ee tokko natti dhaga'ame. Ani duraa
paaspoortii kiyyaan harkaa qaba malee hiqaamaa hin qabu tureeyyudha. Amma hiqaamaa kiyyallee hojjechiifadhee hiqaamaa kiyyallee naaf hojjechiisanii hiqaamaa kiyya harkaan gaadhee jira. Paaspoortii kiyyallee harkaan gaadhee jira. Galata Waaqayyoo isiniin jechuu jaaladha. Viidiyoo kana laayikii, sheerii, koomentii gochuu hin dagatina. Dura sodaachan jiraadha. Amma garuu firii ta'ee akka fe'etti ba'ee galee akka barbaadetti hojii kiyya hojjetadhee jiraadha. Galata Isaayi warri yeroo duraatiif naaf gadditanii naaf boorchanii naaf isinitti dhagahame kun gammachuu kiyya kana dhagaa isiniin jira. Warra na arrabsaa turtanis immoo warri waan baay'ee naan jechaa turtanillee galatooma eebbifamaa Waaqayyo isin haa eebbisu isiniin jechuu jaaladha. Akkasuma viidiyoo kana laayikii, sheerii, koomentii gochuu hin dagatinaa. Waan biraa yoo gochuu dadhabdan laayikii godhaa, sheerii godhaa. Namoota akka anaa cannaqaman, namoota akka anaa gaddan sun jiraachuu danda'u. Viidiyoo kana keessa ilaalanii aarii isaanii san keessaa, gadda isaanii san keessaa ba'uu danda'u jechuudha. Maaliif namni tokko waan wayii yoo hojjetu ofiif jecha qofa miti kan hojjetu, namaaf jecha illee hojjeta sila ta'eefiyyuu laayikii, sheerii, koomentii gochuu hin dagatina. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti baay'ee sin jaaladha, baay'ee sin kabajaa. Warri viidiyoo kiyammoo laayikii, sheerii, koomentii gochaa jirtan dhugumaan dhugatti eebbifamaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Yaada muraara keessan Waaqayyo itti isiniif haa guutu isiniin jira. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti immoo turtii gaarii. Baay'ee sin jaaladha, baay'ee sin kabajaa.